Bankiin Gadaa Dameessaa 73 godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotatti banateeti jira jedhame. Guutuu gabaasa kana ammoo Kennaa Darajjeetiitu isinitti hima. Bankiin Gadaa Dameessaa 73 godina Shawaa Lixaa magaalaa Hoolotatti guyyaa irraa banee eebbisiiseera. Sagantaa kana irrattis abbootiin Gadaa, abbootiin Aksiyoonaa, hooggantoota baankichaa, jiraattota magaalaa Hoolotaa fi keessummoonni biroon argamanii jiru. Bankiin Gadaa Dameessaa babal'isuu qofa otoo hin taane tajaajila dijitaalawaa fi guutuu kennuuf ciminaan hojjechaa jiraachuu pirezidaantiin baankichaa obbo Waldee Bultoo himaniiru. Tarsiimoo kana keessaa inni tokko uummata keenya bira gahuudhaaf damee babal'isuudha. Karaa damee babal'isuutiin tajaajila kennuudha. Haaluma kanaan magaalaa Oromiyaa keessa jiran baay'ee isaanii bira geenyeerra. Oromiyaa keessatti dabarree naannoo biraa keessatti damee muraasa bannee jirra. Naannoo Sidaamaatti banneerra, naannoo Harariitti bannee jirra. Akkasumas naannoo Dirreedawaatti illee bannee jirra. Kanaan ala Finfinnee keessa bal'inaan hojjetaa jirra. Bankiin damee diinagdee sochoosu keessaa isa tokkodha. Uummannis bankiin kun kan isaa ta'uu hubatee kunuunfatee waan qabutti qusatee akka guddifatus itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa obbo Girmaa Gurmeechaa dhaamsa isaanii dabarsaniiru. Bankiin damee diinagdee sochoosuu keessaa isaan gafadha. Bankiin hundeeffamuu qofa osoo hin taane akka uummataatti uummanni keenya bal'aadha. Uummata bal'aa qabaachuun diinagdee bal'aa qabaachuu akka ta'etti kan ilaalamu. Wanti sirriitti isin ibsuu barbaadu baankiin kun ofii kootiif gamoo mataa kootii ijaaruu nan danda'a nan barbaada yoo jedhe kallattii kamiinuu lafa baankiin kun itti ijaarratu kennuudhaan kan mijeessinu ta'uusaa waadaa isin galuu barbaada. Dabalataanis abbootiin aksiyoonaa bittaa aksiyoona isaanii dabaluun baankii isaanii waliin hojjechuu akka qaban obbo Waldeen himaniiru. Uummata keenya bal'aadhaan kanan jechuu barbaadu baankii keessan akka guddifattan, baankii keessa wajjin akka hojjettan, sheerii barbaadamu bitachuudhaan bu'aa baankichi galmeessaa jiru irraatti akka qooddattan waamicha isaanii dhiyeessuu barbaadachuudha. Abbootiin aksiyoona baankii Gadaa magaalaa Hoolotaa yaada laataniin mul'annii fi kaayyoon baankiin kun qabu kan fedhii namatti horu waan ta'eef aksiyoona qaban guddifachuu fi ijoollee isaaniif bituun baankii kana waliin hojjechuuf qophii ta'uu dubbataniiru. Gadaan baankiin kun har'a hundeeffama isaati irratti kaayyoo isaa mul'ata isaatiif ergama nu ibsanii jiru. Akkaataan nu ibsame kanaan baankiin Gadaa mul'ata guddaa qaba jechaadha. Mul'ata guddaa ijoolleen Oromoon akka guddatan dhaloota boruutiif kan jedhu kaayyoo qabatee kan ka'e Gadaan baankiin kun mul'anni isaa waan guddaadha jechaadha. Nullee yoo qaqqabuu baanne ijoollee keenyaaf mul'ata guddaa jira jechaadha. Akkaataa nu ibsame fedhiin kan keessa koo guute jechaadha. Maaliif borullee daa'ima kootiif aksiyoona kana nan bita kan jedhu yaada kiyya keessa jira waan ta'eef anillee ittiin dabaladha kan jedhu yaada nan qaba waan ta'eef Waaqayyo na gargaaruu danda'a. Anis hojjetaa mootummaati waan ta'eef kanumaan qaburraa qusadheen aksiyoona kana dabalachuu nan barbaada. Daa'ima kootiifis nan bana kan jedhu nan bita aksiyoona kanaan jedhu yaadan qaba Waaqayyo na gargaaruu danda'a.